Ningootani akkuma argaa jirtan manni kuni finishingiin qofti kan hafee xumurame asitti gaadaa fi saaloona baay'ee guddaa ta'e keessi isaa itti aansuun ammootu asitti kilaasii addaati. Kilaasiin tunuyyuu baay'ee guddoodha jechuudha. Lafti ganama inni namatti tolu elliidha jechuudha. Walumaa galatti kan taatee fi kaarii meetira 330 jedhanii nam lamaaf taati jechuu gabaabumatti. Formaata mana Adaamaa fi Shaashamannetti namootiin barbaadan kana jechuun an daldaltuu lafaa osoo hin tahin yookiin kan manaa osoo hin tahin dhiifaman of kolchaa jira. Namootiin mana keessan gurgurachuuf beeksifachuu barbaadan akkasumas bitachuu barbaadanii akkuma asitti argaa jirtan magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko ol jidduu Malkaa Odaa yookiin ammoo loojii gubbaa walumaa galatti bulchiinsa masgiida Hamzaa jalatti lafa baay'ee guddaa ta'e ganama subiidha. Kaarii meetira 330 jedhanii karaan irraa bahee naannaha garuu ammoo an dhugaa jirtu waan tokko isinitti hima. Gatiinleen baay'ee rakasaa fi baay'ee bareeda. Hayya binaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Ummu Razaan Oro jirra jirtu isiniin jira. Anis ni jira isinillee baga jiraattanii akkuma baratame waan babbareedaa fi waan baay'ee faayidaa isinii qabu yeroo hedduu qabadhee dhufa. Garuu ammootuyyuu viidiyoo kiyya follow like akkasuma ammoo share illee hiriyoota keessaniin gootanii akkuma argaa jirtan manni kuni finishingiin qofti kan hafee xumurame asitti gaadaa fi saaloona baay'ee guddaa ta'e keessi isaa itti aansuun ammootu asitti kilaasii addaati. Kilaasiin tunuyyuu baay'ee guddoodha jechuudha. Lafti ganama karaa deemuuf yookiin hojiidhaaf jarjara waan ta'eef guyyaa marana bilbilanii mana kana kottuu nu waraabii gannuu dhiisii gurguraa fi jedhanii akkuma argaa jirtan kana asirraa fagaadhee isin agarsiise manni ol ka'umsi yookiin dhaabbanni isaa baay'ee bareedaa fi yookiin baay'ee dheeraa kan ta'ee fi hedduu diizaayinii namatti tolu elliidha jechuudha. Walumaa galatti haala kana yoo fakkaatu manni lafti hoo hagam geetti yoo jettanii mana gadi dhaabadhe kamana inumaa dagadhaayyuu maashaallah kanallee dagadhaa lafa hagana geettu tana dagadhaati manumaa gadiyyuu lafti hagana geettii jechuudha. Baay'ee guddoo kan taatee fi kaarii meetira 330 jedhanii nam lamaaf taati jechuu gabaabumatti. Wanna dhumarratti isinitu himu jira. Maaliif yoo jettan kun asittillee manneen babbareedaa akkasuma ammoo bolokeettiin jalqabanii jiranii. Taani ammootu maashaallah rabbi rahmata nu haa godhu. Asiini karaadha. Karaa ammootu amma isinitti argisiisa. Isin ammootuyyuu viidiyoo kana like illee share illee godha. Namootiin bitachuu barbaadan ammootuyyuu haala kanaan akka jaalattanii fi akka bitattan abdii isiniif qaba isiniin jedha. Bitadhaa isiniin dabrini nama hedduutu na gaafataa jira. Akkasuma Jarmanii irraa lafa ulaagaalee guutuu qabu Ameerikaa irraa 01 na gaafataa artan Shaashamannee sammalee dhiyeennatti Adaamatti illee mana lamaa bitaa jirra. Viidiyoo naaf danda'ame taanan qabadhee isiniif dhufa. Na waliin turtii gaarii karaa akkamii naannoo laalla. Akkuma argaa jirtan kana kuni karaadha jechuudha. Karaa gara lagaa akkanumatti bahee lixee kunooti mana reefisan afoodha jechuudha. Kuni mana reef laallee kabalokkeettiin ijaaraa jiran sanii mee na waliin tura. Kun akkanumatti kun afoo isaati yookiin balbala isaati. Kun dura qe'ee namaa ture guutumaan guutuu karaan fudhatee gara lagaa lixee jechuudha. Asilleen kuni karaadha isin agarsiisa dhaabadhe. Kunoo gibbiin sun manni sun kanaa jechuudha. Argitanii? Gibbiin sun manni sun kanaa jechuudha. Kun ammoo akkanumatti afoon isaa karaadha. Argitanii? Afoon isaa karaadha. Kun mana reefisanii kabalokkeettiin ijaaraaran. Kun ammootu mana. Asilleen kuni karaadha. Karaan kuni haxirii qarqaasan bira dhaabata. Maaliif jennaani asiin karaan ol qajeelu ka ol deemu jechuudha. Kun gara akka isinii gala jedhee yaada. Kunooti ka ol deemullee akkanumatti kuno asumaan ol dhufe jechuudha. Aspaaltii kun aspaaltitti baasa. Aspaaltii Finfinnee oofu yookiin 01 manna haaraa guddicharraa gara Finfinnee Nageellee Arsii Kuyyaraa oofu yookiin ammoo walumaa galatti Malkaa Odaa gadi bulchiisa Hamzaa jalatti karaan kun ammoo akkana irra olii jechuudha. Karaadha. Karaa amma isiniin jedhe kana isin ammoo karaa silaalaa akkasuma ammoo naannaa isii manneen jiru isin agarsiisaa jechuudha gabaabamatti. Hordoftoota fi kabajamtoota kunillee karaa mariifisan kunis akkanuma fudhatee qe'ee namaa taree jechuudha. Wanni shakkan yoo jiraate dhumarratti isinitti hima. Bakka kana argitanii bakka kana duuba kanaan karaan hin jira jedhanii jira hin jirus jedhanii nooti. Naannoo manneen Adaamaa uumamatu jira.
Asiin karaa abbaa 25tu jira. Karaa abbaa 25 aspaaltii irra dhufe. Asiin illee karaa abbaa 12tu jira. Asiin ammoo kama aspaaltiitti akkanatti abbaan 25 gabbaasuu jechuudha. Kunoo manneen akkana jiru naannoo kana ijaaran karaan irraa bahee jennaan. Akkuma argaa jirtan kana naannoon tajaajilaafis ta'e geejjiba karaalee tajaajila baay'ee bareedaadha. Gabaabumatti namni jaalatanii jettanii gatiileen dhugaa dubbachuuf rakasa. Maaliif jennaan naannoo kanatti hagana magaalaa dhiyaatu lafa gana guddatu maashaallah natti tolee garuu karaa deemaa jira. Karaa isaati hundumaaf iyyuu kan himatan miliyoona lama motora qabadhaa qoya na jalaalee ta'e tajaajilli motoraallee hin jira jechuudha gabaabatti. Bitan maashaallah tabaaraka manneen illee manneen babbareedaa. Kun karaan akkana karaa guddaadha. Soddoma 81 argitanii aspaaltii 81 sin agarsiisa. Asiin illee karaan kun jechuudha manasa karaa hundaaniyyuu jechuudha. Karaa 3-4 qabdi jechuudha. Karaan kun akkana hagana deemnee jechuudha gabaabumatti qarqaa san argitanii qarqaa san bira bakka koolistoonni achi gadamu aspaaltii 81tti mul'ata. Inni deemnaa bakka aspaaltiin mul'atu jechuudha. Aspaaltiin guddichi ni amma keessa dhufne malee achiin abbaan 25 reefisanii argisiisu bakka guutumaan guututti aspaaltii baasa. Sibi galee guutumaan guututti garuu amma haga sun sirraa'u akkasii dhagoo san guddinee aspaaltii matti isinii bahaa jechuudha. Qarqaa kana argitanii qarqaa kana biroo gattarre aspaaltii 81 akkasuma immoo kobilistoonii aspaaltii lookii jedhanii argitanii 01 jechuudha. 01 qansi isinii jedha. Hoteela DH fa'aa ol gubbaa isaa jechuudha. Kanaaf namni bitachuu guddaa kunniin hundi isaa filaan isinii galee hin argitan jedhee yaada. Kunoo sun aspaaltii 81 dhumni isaa jechuudha. Dhumni teelee kanneeni. Kanaaf inshaallahu ta'ala hundumaa ifuu